Waldaan Makkaana Yesuus Itoophiyaa boqochuu luba bal'inaa saarkaa ilaalchisuun waamicha taasisanii. Eenyuuf waamicha taasisanii yoomidha odeeffannoo bal'aa isin biraan geenyaa. Magaalaa Naqamteetti namoota godina Wallaggaa keessatti ajjeefamaniif yaadannoon taasifame. Eenyutu taasise maaltu ta'e kan jedhu odeeffannoo keessatti isin dhageessifna. Xumura irratti odeessa isin dhageessifnuun biyya Ameerikaa waldaa Oromoo Minisootaatti yaadannoon abbaa keenya luba bal'inaa saarkaaf taasifamee jira. Bal'ina isaa isin dhageessifna. Nagaa isin gaafachuu hin daganne, nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Saayitii kanaaf odeeffannoo ariifataa fi amanamaa ta'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Chaanalii kanaa fi namooti haaraa taatan chaanalii keessan kana subscribe gochuun maasisaa jecha hunda dursee akka odeeffannoo keenya isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa banaa godhaa isiniin jenna. Gara odeessa keenya bal'inaatti isin dabarsina. Waldaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa boqochuu luba bal'inaa saarkaa fi sirna geggeessaa isaanii ilaalchisee ibsa bal'aa baasuun miidiyaaleef waamicha taasisaniiru. Ibsa isaan baasan akka kanatti isin dhageessifna. Qaamolee miidiyaatiif dhimmi isaa sirna geggeessaa lubaa irratti akka argamtan waamicha dhiyeessu. Waldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus Itoophiyaatti tajaajilaa fi abbaa kan turan kabajamoo Dr. Luba Bal'inaa Saarkaa 27 bara 2015 gara gooftaa adeemaniiru. Sirna geggeessaa isaaniis hojjaa duraa boorii geggeeffama. Sagantaa sirna geggeessaa isaanii muddee 3 bara 2015 ganama keessa sa'aatii 2:30 waldaa isaanii waldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus Itoophiyaatti akkasumas sa'aatii 3:30 ammoo paarkii obbolummaatti bakka hooggantoonni mootummaa olaanoo fi namootni beekamoon hedduun argamanitti geggeessaan erga taasifamee booda awwaalchi isaanii bakka awwaalcha Phaawulos waa Phexros Wingeetitti geggeeffama. Kanaafuu miidiyaan keessan sagantaa kana irratti argamuun akka gabaasan kallattiin waamicha isiniif goona. Dhimma kana waldaan kiristaanaa isaanii bakka bu'anii akka hordofaniif obbo Dammallaash Doolaa kan bakka buufaman ta'us kabajaan isin hubachiifna. Nagaa wajjin waldaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa muddee 1 bara 2015 Finfinnee. Odeeffannoo keenya lammaffaa irratti isin dhageessifnuun gidduu kana akkuma beekamu Wallaggaatti taateewwan baay'een ulfaatoo tahaa jiraniin ajjechaan namoota irratti raawwachaa jiraachuu baay'een keenya quba qabna. Akkasumas ajjechaa kana keessatti tajaajiltoonni hedduun miidhamuus ibsa kallattii waldoota masarata Kiristoosii fi kanneen biroo irraa kennameen dhageenye jirra. Egaa kanuma sababeeffachuun waldooliin Makkaana Yesuus sabakaa magaalaa Naqamtee keessa jiran hundi geggeessitoonni, luboonni, hojjettoonnii fi qoreewwan adda addaa iddoo tokkotti walitti dhufuudhaan amantootaa fi tajaajiltoota bakka adda addaatti waldaa keessatti ajjeefamaniif gadda isaanitti dhaga'ame akkasumas kadhannaa bal'aa fi deeggarsi maallaqaas maatii jalaa miidhamaniif taasifameera. Waaqayyo biyya keenya ijaaraaraa isaanuuf haa ilaalu jennee bakka jirrutti hundi keenya nageenya akka dhufu Waaqayyoon haa kadhannu jecha namooti haaraan gara chaanalii keenya dhuftan baga nagaan dhuftan jecha odeeffannoo keenya yeroo yeroon argachuuf chaanalii kana subscribe godhaa, mallattoo bilbilaa banaa godhaa, ariitiin odeeffannoo keenya argadhaa isiniin jenna. Odeessa xumura irratti argannu yaadannoon abbaa keenya Dr. Kabajaa Luba Bal'inaa Saarkaa biyya Ameerikaatti waldaa amantoota Oromoo Minisootaatti bakka maatiin isaanii fi amantoonni jiranitti yaadatameera. Ijoolleen luba Dr. Bal'inaa Saarkaa saganticha irratti hojii abbaan isaanii hojjetaa turanitti akka boonan kan ibsan yoo ta'u baga kan Bal'inaa Saarkaas taane jechuudhaan gaarummaa fi amanamummaa abbaa isaaniirraa argaa turan gammaduu isaanii akkasumas namni gara gooftaa hin deemne waan hin jiraanneef adeemuu isaaniitiinis miira isaaniitti dhaga'ame ibsaniiru. Viidiyoo isaa dhaggeeffadha jecha odeeffannoo keenya saayitii kanaaf qabannee kanuma hangammaati. Odeessa biroo saayitii muraasaa booda isin dhageessifnuun hanga walitti deebinutti namooti haaraan gara chaanalii keenyaa dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha subscribe gochuudhaan odeeffannoo keenya yeroo yeroon isin dhageessifnu eeggadhaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Karaa gooftaa keenya karaa Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa kan nuuf laatte du'a isaatiif jireenya isaatiin warra jiraatota nu gooteetta. Kanaaf yeroo kana hojii gurguddaa hojii qulqulluu obboleessa keenyaan ati hojjette yaadannee
nummoo akka amantootaa akka kiristaanotaatti warra jiraatoo bara baraan jiraatan ta'uu keenya beeknee yaa Waaqayyoo si galateeffachuudhaaf obboleessa keenyas yaadachuudhaan fuula kee dura jirraa. Yaa Waaqayyo iddoo kanatti wanti goonu hundinuu si Waaqayyo abbaa keenyaaf ulfina nuu saba keef immoo eebba akka ta'uuf hafuura keetiin ayyaana keetiin nu gargaari. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa yeroo fuula keetti akka itti dhiyaannu gaddaa otoo hin ta'in yaa Waaqayyo gooftaa keenya abbaa keenyaa akka saba abdii qabu akka saba siin fayyee akka saba Kiristoos Yesuusitti amanee jireenya bara baraa jiraatu taaneetu abdiidhaan gara keetti dhiyaanna. Kanaaf yaa Waaqayyo yeroo kana iddoo kana kan jirru dubbii nama jajjabeessu dubbii dhugaa dubbii jiraata sagalee keetiin akka nuti dubbattu akkasumas maatii yaa Waaqayyo gaddan kan jajjabeessu hafuurri kee hafuurri qulqulluun gidduu keenya akka deddeebi'uuf yeroo keenya iddoo kana jireenya keenya hundumaas tilaannaa ati irratti ulfaadhu. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gaarummaa kee arjummaa kee araara kee waan itti arginu akka ta'uuf sagantaa kana hundumaa irratti ati duwwaan ol jedhii ati jajamii ati galatoomii maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus jettee Ameen. Kanattaan suudhaan faarfannaa hundumti keenya beekna jedhee yaada faarfannaa gabaabaa tokko walii wajjiniin faarfannaa amantoonni durii warri godaananii as biyya lafaarraa gammachuun jiraatu jannata edeenii ol waaqa gubbaarraas jedhu faarfannaa walii wajjiniin yeroo itti faarfannu ta'a. Hamma beennu faarfannaa amantoonni durii warri godaananii akkasittiin faarfatamaa. Tokko lama sadi. Amantoonni durii warri godaananii as biyya lafaarraa gammachuun jiraatu jannata edeenii gooftaa Yesuus biraa. Amantoonni durii warri godaananii as biyya lafaarraa gammachuun jiraatu jannata edeenii gooftaa Yesuus biraa. Si'a tokko amantoonni durii warri godaananii as biyya lafaarraa gammachuun jiraatu jannata edeenii gooftaa Yesuus biraa. Dubbiin kun dhugaadha. Warri Kiristoositti amanan firoonni keenya maatiin keenya jannata edeen iddoo ulfina Waaqayyoo gammachuudhaan jiraatu. Kana amanna abdiin keenyas kanadha. Bara baraan ulfina gooftaa isaanii argaa jiraatu dubbiin Waaqayyoos kan nutti himaa. Kanaaf faarfannaan kun dhugaadha. Kanaaf har'a galgala yeroo akkasitti wal geenyu gadduudhaaf yookaas immoo garaan keenya cabeetuun ta'in qulqulloota darbanii wajjiniin gaaf tokko wal arginaa. Ammasitti immoo ganamni biyya biraa yeroo nama biraa deemuyyuu garaan namatti dhaga'ama. Jireenya wangeelaa lubii bal'inaan waltajjii irratti duwwaa lallaba miti. Mana keessatti gola keessatti akka maatiitti ani ijoollummaa kootii ka'ee yeroo galgala biyya keenya akka beektan ibsaan hin jiru. Shaamaadhaa, maashoodhaa, kurraaziidhaa isa booddee gara abiddaa namni turu garuma abiddaa gara waxbeetii tura. Kan isin dhibu inni barsiisaadha. Najjooti barsiisaa yeroo boqonnaadhaaf gara maatii isaa dhufu nu duukaa gara iddoo abiddaa gadi bu'a. Achitti faarfannaa nuu faarfata. Achitti ijoolleedhaa wajjin hamma ka'ii gali ijoolleetti ka'ii gali jedhanitti marartuu akkasii qaba. Wangeela jireenya isaa irratti utuu wangeela dubbisuun darqamin jireenya isaa irratti wangeela argine. Achi immoo bara ergaa mootiin Haayile Sillaasee kufee booddee waggaa 2-3 booddeedha akkasii
seminaarii galee seminaariidhaa luba Waaqtolaa Dinagdee, luba Tolasaa Guddinaa, luba Jeemsi Goobanaa, luba Tashoomaa namoota 7 ta'aniitiyyuu abidda gucaa fura qulqulluu fuudhanii gara Wallaggaa dhufanii. Wallaggaan yeroo dhufan torbanuun kun iddoo garaa garaa erga waliin ga'anii booddee kutaanuu itti dhalannee guddanne biyya Boojji jedhamu sana biilaa iddoon magaalaan itti dhaladhe sana iddoon kaanis immoo lafa abbaan manaa koo Yohaannis itti dhalate Boojji Dirmajii iddoo kana hundumaa dhaqanii lafa dhaqanitti waa'ee hafuura qulqulluu dhugaa ba'aa hafuura qulqulluudhaan cuuphamuun isa kana dhufanii dhugaanuu ba'an. Yeroo sanattan faarfattuun ture, gurmuu faarfattootaa keessan ture, gurmuu faarfattootaa keessaa geggeessituun ture. Abiddi sun nu qabate. Guca abidda sanaa fuunee baadiyyaa keessa kaaneen immoo Waaqayyo hojii guddaa ittiin hojjete. Bu'aan jireenya koo har'aa, bu'aan har'ani nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kooti. Bu'aa sana hiriyoonni koo baay'een iddoon dhaladhe sanatti hafaniiru. Waaqayyo gooftaan garuu karaa baay'ee ifa kanaan hojii Waaqayyo isaan keessa darbee hojjete kanaan mul'ata kanaan hojii guddaan hojjetame jechuudha. እዚህ ያሉ አቶ ሰንበታ ስለዚህ ያን ጊዜ ደሞዛችን ምን እንደሆነ ይታወቃል። እና ለደሞዝ አይደለም አብዛኛው ሰው እዚያ የሚገባው የሚሰራው ለደሞዝ ሳይሆን ወንጌልን ለማስፋፋት ስለነበረ በዚህ አይነት እንግዲህ ዋጋ ከፍሎ በገጠርም በከተማም ቢመችም ባይመችም ያገለገለ አገልጋይ ነው። ይሄንን አውቃለሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ችግር ነበር። አሁን በየጊዜው በኢንተርቪውም በዚህም በዚያም ቦታ ታገኛላችሁ፣ ትሰማላችሁ። እሱም አልፎ አልፎ ይናገራል። በዋናው ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ተገፍቻለሁ ይላል። እንጦጦ ቤተ ክርስቲያንም እንዲሁ እና ምናልባት ነቀምትም እኔም ኢንተርቪው አድርጌዋለሁ። አብሬውም ባልፍም ኢንተርቪው አድርጌያለሁ። ታስታውሱ እንደሆነ በቤታችሁ መካኔስ ማንዚ ኮሞ ሴሚናሪ ሉተር ሴሚናሪ በነበራቸው ጊዜ ቄስ በሊናን ኢንተርቪው አድርጌያለሁ ይዣለሁ። እና የኔ ኢንተርቪው በአብዛኛው ወጥቷል በተለያዩ ቦታዎች። ከዚያ በኋላ ብዙ ተናግረዋል። ያንን በዚያን ቀን የወሰድኩት። ስለዚህ በየቦታው ይገፋ ነበር። በሄድ ኦፊስ ውስጥም እንደገና ደግሞ በእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንም ከነቀምተ ጀምሮም ጭምር እነዚያ ሁሉ ችግሮች እንዳሉ እውነት ነው። ግን ጥቂቶች ሰዎች በመካነ ኢየሱስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው ሌሎች ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ስላልተቀበሉ የተደረገ ግፊት አልመሰለኝም። ያለ መረዳት እና ደግሞ የእንቅስቃሴው ፍርሃት መስሎ ነው የሚታየኝ። እንደዛ ነው የተረዳሁት። ያለ መረዳትም አለ፣ ፍርሃትም አለ። ይሄ ነገር በዚያን ጊዜ ሲመጣ ሁከቱ፣ ጩኸቱ፣ ኮሞሽኑ በጣም ኃይለኛ ስለነበረ ከዚህ ጋርም የነበረ ግብግብ ይመስለኛል። ቄስ ጉዲና ቱምሳ ለኔ የተናገሩት እኔ ቫይስ ፕሬዚደንት ሆኜ ዋና መስሪያ ቤት ስመጣ የተናገሩት ነገር ነበረ። እሱን ላስታውሳቸውና ልጨርስ። በነገራችን ላይ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በጥቂት ሰዎች የተጀመረ አይደለም፣ በቅርብ ጊዜ የተጀመረም አይደለም። ይሄ የኔ አቋም ነው። የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በፊትም ነበር። ቤተ ክርስቲያን በመሬት ላይ ከተተከለችበት ጊዜ ጀምሮ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ነበር እና በብሉይ ኪዳንም የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እንዳለ ማንበብ ትችላላችሁ። ወደዚያ ሁሉ አንሄድም። ልምምዱ ነው የሌለው። ልምምዱ የለም። ልምምዱ ስለሌለ ብዙ ፍርሃት አለ። በወለጋ ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እነሱ ስራ ከመጀመራቸው በፊት የጀመሩ አገልጋዮች አሉ። ጫሊያ ሄዳችሁ እነ ቄስ ነጋዴ አሸናን አገልግሎታቸውን መመልከት ትችላላችሁ። የሌሎችንም ቄሶች ከወለጋ ውስጥ መጠቃቀስ እችላለሁ። በደቡብም በኩል ቄስ እስጢፋኖስ የኔ አባት፣ ቄስ ሸሜቦ፣ ሌሎችም በርካታ ቄስ ጉተማ ግዳዳ
በመንፈስ ቅዱስ ነው ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ያለ መንፈስ ቅዱስ አትመሰረትም። ቤተ ክርስቲያን ያለ መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ወደ ደህንነት ማምጣት አትችልም። ያለ መንፈስ ቅዱስም ቤተ ክርስቲያን አትስፋፋም። ስለዚህ ይህንን የተሳሳተ አቋም እንዳንይዝና ነገሮቻችንን እንድናስተካክል ያንን ልምምድ ግን ተቀብለው በድፍረት በቆራጥነት በስፋት ዋጋን በመክፈል አገልግለዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚያ የተነሳ ታውቃላችሁ እንጦጦ የነበረውን እንቅስቃሴ ከሁሉም አቅጣጫ ዓለማውያንም ክርስቲያኖችም ያመኑም ያላመኑም እየመጡ እየተጸለየላቸው ይፈወሱ እንደነበረ ብዙዎቻችሁ በዚያን ጊዜ የነበራችሁ ምስክሮች ትሆናላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ መከኒሳ የነበረውን እንቅስቃሴ በወንጌላዊ መኮንን ነገራ ጊዜ ይህንንም ማስታወስ እንችላለን። በቄስ ተስፋዬ ደነግደም የነበረውን አገልግሎትና ሌሎችም በርካታ አገልጋዮች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በሚሰጡት አገልግሎት የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ አለ። ቄስ በሊና ግን በጣም ዋጋ በመክፈል በመራብ በመጠማት በመገረፍ በመታሰር 14 ጊዜ ታስሮ ከእስር ቤት መለቀቅ ቀላል አይደለም። ሰዎች ካጠገባቸው እየተወሰዱ ይሞቱ ነበር። ሌሊት ማን ነው አሁን ታፍኖ የሚሄደው? ከሚሄዱት ተጠርተው ከሚሄዱት ማን ነው የሚመለሰው? ማን ነው የሚቀረው? በዚያ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ አገልጋዮች በርካታ ናቸው። ከዚያ ውስጥ ግንባር ቀደም ደግሞ ቄስ በሊና ሳርካ ነው። ስለዚህ ስለ ቄስ በሊና ሳርካ እዚህ ቆመን መናገር አንችልም። በጣም ሰፊ አገልግሎት የሰጠ በየሲኖዶሶቹ በየክፍለ ሀገሩ በየብሔረሰቡ በመንግስታት ፊት በኃላፊዎች ፊት በሚያስፈራሩና አስረው በሚገሉና በሚጨፈጨፉ ሰዎች ፊት ያለ ፍርሃት ያለ መሸማቀቅ ወደ ኋላ ያለ ማለት ቃላት ሳይቀይር ድፍረቱንም ሳይቀንስ ተገረፈም ተፈታም በጎ ተደረገለትም ተከለከለም የራሱን ማይንድ ይናገራል። ያመነበትንም ጌታ አምኖ ይመሰክርለታል፣ ለሱም ይኖራል። ስለዚህ ሩጫውን ጨርሶ ወደ ጌታ የተሰበሰበ ነው። ጌታም ደግሞ ፈልጎ ሰብስቦታል። በቃ ይሄ ያንተ ጉዞ በምድር ላይ እኔ ጠራሁ እኔ ላኩ ያንን ምንም ሳታጓድል በስፋት በጥልቀት ልቤን በሚያረካኝ አገልግለሃል። አንተ ታማኝ ባሪያ ና ብሎ ጌታ ሲሰበስበው እኛ ማንን አሁን እንደዚህ ወደ ኋላ ተመልሰን ምንድነው ያገለገለው? እኔ አሁን እዚህ ተቀምጬ እህቴም ወንድሜም ሲናገርና እኛም ስናዳምጥ አሁን እኛ ምን እየሰራን ነው ያለነው ብዬ ራሴን ሲጠይቅ ነበር። ምንድነው እየሰራን ያለነው? እና እኔ በበኩሌ እየሰራን ያለነው ይህ ሰው የሰጠው አገልግሎት ግሩም ድንቅ አገልግሎት ነው። ቅዱስ አገልግሎት ነው። ታማኝ አገልግሎት ነው። መስዋዕትነት የተከፈለበት አገልግሎት ነው። የማይነቀፍ አገልግሎት ነው። ስለዚህ ይህንን አገልግሎት እንደ መልካም ሮል ሞዴል እንወስዳለን። ሲያስጠነቅቃቸው የነበሩትን ነገሮች እያስታወስን ከዚያ ራሳችንን እንጠብቃለን። በታማኝነት መስራት ምን እንደሆነ አውቀን እንደዚያ በታማኝነት እስከ መጨረሻ ድረስ በህመም አልጋ ላይ ሆኖ ሲመሰክር እንደነበረ ነው አሁን የምንሰማው። እንደዚያ እስከ መጨረሻ ድረስ ወንጌልን እየኖረ ወንጌልን እየመሰከረ ወንጌልን እየመሰለ ስለኖረው ሰው እኛስ እንዴት እንኖራለን? ከኛስ ምን ይጠበቅብናል የሚለውን ብንወስድ እኔ በበኩሌ እንደሱ መልካም ይመስለኛል። እግዚአብሔር ቄስ በሊናን የመሰለ ጓደኛ ወንድም ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። I have no regrets። እሱ እግዚአብሔርን አገልግሏል፣ በታማኝነትም ተመላልሷል። ከሚፈለገው በላይ ተናግሬያለሁ።
ይቅርታ ጠይቃለሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ነው የተባለው። ከቁጥር 25 ጀምሬ አነባለሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እነሆም በኢየሩሳሌም ከቁጥር 25 እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ። ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበረ። ጻድቅና ትጉህም ነበረ። መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበረ። በጌታም የተቀባውን ሳያይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበረ። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ሕፃኑን ኢየሱስን በአስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው። እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዓይኖችም በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና፣ ይህም ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብም ለእስራኤልም ክብር ነው ብሎ ተናገረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ባሪያው ከኛ ጋር ተሰናብቶ ወደሱ እንዲመጣ ጠርቶታል። ይህንን ጥሪ ተቀብለን የሱን ምስክርነት ሴሌብሬት እናደርጋለን። በሴሌብሬሽን ውስጥ ነው ያለነው ለማለት እፈልጋለሁ። ለዘመዶች፣ ቤተሰቦች በሙሉ፣ ለልጆች፣ ለሁሉም፣ ለቤተ ክርስቲያንም እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጠን እላለሁ። በሰሜን አሜሪካ መካነ ኢየሱስ በኩል ደግሞ የዛሬ ሳምንት እንደዚሁ የመታሰቢያ ፕሮግራም ይኖራል። ለመግባት ከፈለጋችሁ ሌሊት ነው የምናደርገው እና በዙም ነው የሚተላለፈው። ስለዚህ ከሀገር ቤትም ከዚህ ከዩናይትድ ስቴትስም ከተለያዩ ቦታዎች ሰዎች የሚካፈሉበት ሰፊ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። በዚያ ፕሮግራም ውስጥ ሁላችሁ እንድትሳተፉ ጥሪ እናቀርባለን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። He read from the Gospel of Luke chapter 2 verse 25 to 31. So at least just to read that part. Fayyada is Francis Gamati to Afana Marifatini, Charles Akadubatani Gafatani Kanafi, Dipama. Malay Afana Mifabeku is Francis Changede, Francis Genefi, Kanatansine, Mati Asani Kantate. Margeni asbate ga anshin patmo yen taran kancheti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jechuun jaalladha. Naasuu nurra ga'e kanarratti nu jajjabeessuudhaaf nu bira dhaabachuudhaaf iddoo kanatti yeroo keessan aarsaa gootanii waan dhiyaattaniif Waaqayyo sinaa eebbisuu jechuun barbaada. Waa'ee abbaa kootii abbaa foonii waan ta'eef waan baay'ee dubbachuun barbaadu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo lama dubbisee waanuma tokkitti jechuun barbaada. Galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo nama dhaaba. Ayyaanni Waaqayyoo nama gargaara. Anaan Waaqayyootu na gargaare. Ani obbolaan koo keessaa kan asitti hafee abbaa koo geggeessuu dadhabe ana. Waaqayyoo inni guddaan waan na wajjin ta'ee na jabeesseef galanni isaaf haa ta'u. Isiniin immoo Waaqayyo sinaa eebbisu. Na wajjin dhaabachuu keessaniif kadhannaa keessaniin na bira dhaabachuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Waldaa kanas guddaan galateeffadha. Akka kanatti akka fuula Waaqayyoo duratti gaddaan cabaan utuu hin ta'in galataaf faarfannaadhaan
abbayee koo geggeessuuf sagantaa kana waan naa qopheessitaniif waaqayyo sinaa eebbisu.